بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب جزريتي. كتاب جزري الراقة، وكأن نتي الرجل صفات قبيتي جتشو جزري الرا صفات قبيتي كان الرجل. Amma kaleessa sifaata qubee hanga tokko dubbannee turre. Sifaata qubeerraa warra faallaa qabanuu kurnan hanga tokko irraa dubbannee dhaabnee har'ammoo asirraa eegalla. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. أكس جده أبان كتابا جتشو. أما وبين رخو والشديد للعمر جد يدور خاواتي في والشديد للعمر ما جنة رخاوا في شدان فلا وليت جنة كليس كرانيتور سفتي رخاواتي في سشي شدا فلا وليتي جن فكينيا سف شدا جتشوني جتش أجد قطن بكتو ولتكبتا قبين سف شدا كبو همزة جيم دالي في قاف طا با في كافي في تا جركنا جتشو جركنا سديتن جركنا سديتن qubee saddeetan kanaan alatti akkasuma qubee shan kan bayniyyaatiin alatti kan rakaawaati. Shiddaa jechuun sagaleen keenya qabamu fakkeenyaaf a, aj, ad, aqo, ap siigalee qubeen keenya ni qabamaa jechuudha. Sagaleen keenya qabamu. Rakaawaa jechuun immoo hoo yaa'uudha. Fakkeenyaaf haa yoo fudhanne afurri yaa'e sagaleenii fi afurri wajjin yaa'u. Ash, as, az, siigalee sagalee fi qubee wajjin yaa'utu rakaawaa. Kanaafuu sifa beekuun kana barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf bismillah keessatti yoo ka fudhannu taane fakkeenyaaf ilaala. Bismillahirrahmanirrahiim yeroo jennu keessatti bi afurrii fi sagaleen keenya achumatti qabamee jira. Bi sagaleen qabamee jira. Waa tokko yaane sagaleen bi siinii yoo fudhanne hoo biin maaliif sagaleen keenya bii jedhee yaane hiyyaa'u kaa sifa shiddaa qaba waan ta'eef hiyyaa'u. Shiddaan sagaleen keenya qabamu bis gaafa jennu siiniin kunoo yaa'utti hin jiru rakaawaadha jechuudha. Sagalee fi afurri keenya yaa'uudhaan rakaawaadha waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf siinii fi raan walqixa yaa'a sagaleen keenya. Fakkeenyaaf bismillahirrahmaani laal bismillah laamii fi siin walqixa yaa'utti hin jiru. Eenyutu irra yaa'a? Siini bismillahi allah maaliif jennaani as keessatti baan qabamu jira. Siinirratti sagaleen bareecha yaa'u jira sagalee afurri. Allahitti hoo al qabamutti hin jiru akka shiddaatti. Akka rakaawaattis allahi jennee hin yaafnu. Bismillahirrahmaani laal.
راني سانغنو مقف الرحمن حاني موهو أتشيا أديرت مالف جنان رافي لاميني صفة بينية قبا حاني موهو صفة ماليتي رخاوة دوان تأفي كان غراغرمان صفة بيكون كان بربا فارية دجج أما واني أدابين نوني هو جري كلمان والقبتني شدة رخاوة بينياني والقبتني أكمت شديدها لفظ أجد قط بكت كجن كن كليسا وبين شدادا جتسي ولقبتو وبين صفة شدة وكيسا قبا مالي أجد قط بكت جتش هنغن وقف وبين رخو يدوس فرخاواتي في والشديد يدوس فشداتي لنعمر جتش صفة لنعمر قبو تجرى صفة بينيا جدام وبين كجد كان الرا بيني يما جرا فرته بينيا جتش ظاهرا ربطو باتل كانت تفيدم وبين رخو بينيا جتش ما لسلما يدو قال جتش يدو لمان رخوات شدة كنافو وبين رخو يدو رخواتي والشديد يدو صفة شداتي صفة قجرة سنما لجنان بينيا جتشي بينيا سنكوبين صفة بينيا قبو سنسي لن عمر جتش جدوت ولدتك أبتا لام نون عيني في ميمي في راء كينيا الحمد جنن لام الرد الحمد الأكر خوات نيرس ونمو hanga kanaan alatti wanni hafe qubee meeqaa saddeetii fi shan meeqa ta'a? Saddeetii fi shan meeqa ta'a? 13 ta'a. Amma isaan dhageessan jiran na baaseen deebi'e. bakka 13 jettan sanarratti jettaniituma himatti bakka Baarakallahu fiik. Haaya. Qubee 13 sifaa shiddaatii fi kan bayniyyaadhaa qubee 13. 13 alatti wanni jiru qubee meeqa? Qubee 16 natti fakkaata. Qubeen 16 sifa rakhaawaa qaba. 8 shiddaa 5 kan bayniyyaati jechuudha. Kanaafuu akkasitti addaa eeggatanii yoo ilaalan bareedaa jechuudha. Qubee shiddaa sagalee hin baastu. Kan bayniyyaa akka shiddaattis hin qabdu akka rakhaawaattis hin baaftu. Jeddu lamaan kana fakkeenyaaf kan bayniyyaa isiniif hin jedhan. Alhamdu egalee alhamdu alhamdu jetteen qabdu akka shiddaatis akka rakhaawaattis hin baaftu. Alhamdu laal alhamdu an'amta lin nuun irraa miti an'amta an'amta fakkeenya nuuni ayniin oo ayniin فأعرضوا عنه سيقاله نقوت مال انقبض قوتس نقوت أكسم هنغنو مكو ميم الرتو أنعمت رارتو بسم الله الرحمن الرحيم هنغنو مكو مالي بسم الله الرحمن إرن ترتو هنغنو يدو قالوا ما كنتها في جتشو وبين رخو والشديد للعمر جتشون حكا كان فوقاتا جتشو إني تآن مو وسبع علو تربان علو جتشون الآن تو تاتي يوكاهو
قبين تربة علو صفة استعلاء أفكنتاد علو استعلاء وسبع علو تربا استعلاء صفة استعلاء أفتات مو قبين تربة علو صفة استعلاء آتيف كنتاد خص ضغط قض جتش جدو كيستي حصر قباف سميجرا قبي استعلاتي قبين استعلاء ميقا قبي ميقا قبين صفة استعلاء جتشو يرو قرانو الرمني كينيا أما أوليد تلجتشو أص ولا كان الربا كينيا أما الرمني يرو جدو عن جتي الربا كيف انت الربا سونتاني إيسا تلجد أص أب أغ أب إيسا أق أب إيسا تلقى بكلا الربا كيتي جمع دوباسا سن تلقى أجتشو أص أب أغ أب أقو أو يرو جدتو هدو دوبا الربا كيتي جتشو بكلا الربا كيتي جزر اللسان بكسنة ألقى مالي الربا كينيا تلقى جنة بنت الربا كان ولما أص فنقول أص انتو بنت الربا سنتاني جلقبا الربا سنتو ألقى جتشو آية جرى كان تربني جرى كان تربني حروف استعلاء سفتي استعلاء قبين استعلاء قبي يروهن دا فردتو لكن فردنا كيستي والهاد أبو ملي قبي ميكا قبي تربان كان يروهن دا هنوما فردتني يجتشو جرفون يروهن دا هنوما فردتن فردنا كيستي قروا والأبني يجتشو غافا فتحاد عن نفي فردني ساجرهن دنو غافا فتحاد عن نفني والأبني gaafa fataadhaan dhufe furdina keessa tokkoffaadha qubeen tokko fataadhaan dhufe alifni isa booda yoo jiraate tokkoffa lammaffaan immoo fataadhaan argamee alifni isa booda hin argamin egalee sadaffaan bommaadhaan gaafa dhufe afraffaan sukuunaan gaafa argame shanaffaan gaafa kasraadhaan argame furdinni qubee istiilaadhaa sadarkaa 5 hangana qaba. Mazhabni tokko immoo fataadhaan gaafa dhufe bommaan gaafa dhufe sukuunaan gaafa dhufe kasraan gaafa dhufe jedhee afur lakkaahaa alaa kulli haal imaamul jazariin dhumarratti boodanii fida itti dhayna bakka isaatti. وصاد ضاد طاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة أمو صادي في ضاد طا في ضان مطبقة حروف قبي صفة إطباقا قبو وجدتو إطباقا جتوني أمن كينيا واني الربطي آنو قم ولتي مطانو إطباقا في انفتاح الرمني كينيا في أما استعلام مال جني الرمني كينيا أما ولتي الجتشو رجن إطباقني هو الرمني كينيا أما ولتي المطانو أص أب حروف إطباقات يجتشو حروف إطباقات فالان إطباقه انفتاحا وانت إيه في أكس انفتاحا فالان إطباقه انفتاحا جتشوني مو أمني كيني وليتي في الرمني الدفقاتو قبيس جرى أفرنكنا إطباقات التي كجروا مو صفة انفتاحا قبا صفة انفتاحا قبا جتشو جرى هنگا كان كانت آنو وفر من لب الحروف المزلقة وفر من لب جتش جدو قبي هنجكن فر من لب قبين هنجي جتكن مو الحروف المزلقة قبي صفة إزلاقا قبو قبي صفة إزلاقا قبو وجتشو إزلاقا أما إزلاقني فعلا نساه ismaataa fi izlaaqa jechuudha. Amma izlaaqaa fi ismaatni maali? Garaagarummaan isaadha.
ismaata wanni jedhameef maali jennee waan ulfaattuuf yeroo dubbatamtu qubeen sun waan ulfaattuuf akkasi. Akkas yookaahu immoo izlaaqa jechuun immoo hoo izlaaqni as keessatti hamma waa'ee ismaataatii fi izlaaqaa ilaalchisee immoo bakka lama jiran olamaayin. Gariin sifa izlaaqaa fi ismaataa hin lakkaa'anu sifa keessatti. Gariin ni lakkaa'ama. Amma Imaamul Jazariin lakkaa'ee jira. Laakiin gariin immoo hin lakkaa'anu. Maal jedhanii amma Doktor Ayman faa hin lakkaa'u. Maaliif jennaan waa'een ismaataa fi izlaaqaa kuni ilmii sarfii keessatti malee ilmii tajwiidaa keessa hin seenuu jedhan. Gariin immoo ni seena jedhan. Amma maal jechuudha asitti izlaaqaa fi ismaata jechuuni ismaatni qubee jabaadha. Izlaaqni qubee laafaadha. Gara gabaabinumatti akkasi. Hiikkaa hedduutti ni hiikanii gabaabinumatti isuma kana jennee bira dabarfachuu yaalla. Ismaatni qubee jabaatu. Walitti aanee dhufuunsaadhaan ni jabaata jedhan. Qubeen ismaataa jecha arabiffaa keessatti jedhan. Jecha arabiffaa keessatti qubeen ismaatni qubeen isaa jajjaba waan ta'eef ni jabaata waan ta'eef jecha arabiffaa keessatti qubeen tokko kalimaan tokko jecha afurirraatii fi sanaa olirraa walitti yoo ijaarame jecha afurii fi qubee afaan arabiffaa keessatti yookaan jecha afaan arabaa keessatti jechi tokko yeroo uumamu qubee afurirraa yoo kan uumamu ta'e yookaan afurii olirraa kan uumamu yoo tahe qubee ismaataa qofti kan qubeen izlaaqaa keessa hin jirre qubee ismaataa qofarraa jechi afur walitti aanee uumamuu hin danda'u yoo qubeen izlaaqaa keessa jiraate malee jedhan. Kun yeroo akkana jennu ismaatni kan inni izlaaqni fi ismaatni kan qoratu waa'ee qubee arabiffaati. Waa'ee fannii sarfiiti malee waa'ee tajwiidaa keessa hin jiru jedhanii warri tajwiida keessa immoo galchan maal jedhani? Ismaata jechuun Adam Muhammad cufadhu viidiyoo. Ismaata jechuun jedha warri tajwiida immoo. Ismaata jechuun qubee sababa naannoo afaanii kanarraa gara laagaa kokkee keenyaatti achi gara arrabaatii fi laagaa keenyaatti achi fagaateef kan jabaatee bahu. Izlaaqa jechuun immoo naannoo afaanii kanatti dhihaatee waan bahuu fi laaffatee kan bahu jedhanii hanga kanaan baabii tajwiidaa keessa seensisanii jechuudha. Alaa kulli haali irra caalaan ismaatnii fi izlaaqni tajwiida keessa seenuu dhabuutu irraa gaariidha warri jedhanus jira. Alaa kulli haal anillee jaruma sanan deeggara. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنقم قناة قد فردا صلى الله وسلم وبارك.